Yooyaa nageenyi isin badhaadha. Kun chaanalii UG Miidiyaati. Chaanalii YouTube UG Miidiyaa gubbaatti barnootawwan fayyaa, teekinooloojii fi hawaasummaa ni argattu. Hadha damee teekinooloojiitiin yookiin immoo kutaa teekinooloojiitiin barumsa wayii qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis wanta telegiraamii tokko tokko wajjin ilaalla yookiin immoo sooftiweerii fi appilikeeshinii telegiraamii wajjin ilaalla. Gara barnoota keenya hadhaatti adda hin darrine sabskiraayib godhuudhaan yuutuubii kana chaanalii yuutuubii kiyya kana akkanaa guddichan isiniin jedha. Namoonni yeroo akkana jedhanii dhageettanii telegiraamiin kiyyaa ifumaan fi faayilota garaagaraa yookiin immoo wanna garaagaraa suuraa garaagaraa ifumaan buusaa namoonni jedhanii jiru. Akkasumas immoo akka telegiraamii isaanii suuraa yookiin immoo ediitii godhuu hin dandeenye akka ediitii godhu hin beekanii. Kana akka ediitii godhuu dandeenyu waliin ilaalla. Qabxii tokkoffaa irratti akka inni ifiin hin buune yookiin immoo faayila isin barbaadan callaa akka isinii bu'u hin ilaalla. Asuma waan isin qaasisu gara qabxii 10 waliin ilaalla. Poontiiwwan gara 10 waliin ilaalla. Jalqaba iddoo kana mallattoo sarara sadii sanii yookiin oopshinii jedhama isan tuqna. Isa tuqnee gara siitingii gaddeenna. Siitingii akkuma mul'atu kana tuqna. Siitingii tuqneen booda achiin data and usage ka jedhu kan hin tuqna. Data and usage ka jedhu hin dhunnu automatic media download ka jedhu kun automatic media download ka jedhu kun ifeera jechuudha. Warra sadiin kana hin dhaansina jechuudha. Keessattuu using mobile data fi connected to wifi ka jedhu kana hin dhaansina. Maafi faayilli yookiin suuraan viidiyoon meegaabaayitii tokko faayilii meegaabaayitii tokko fi viidiyoo fi suuraan meegaabaayitii 10 akka ofiin ofii buusan innaa isin daataa bantanu chaanalii yookiin gruppiiwwan garaagaraa innaa seentanu ifuma akka isin buunye goonaa jechuudha. Hin cunnaa jechuudha. Isa kana hin cunnaa. Haala kanaan akka inni ifiin hin buunye godhuu dandeenya jechuudha. Mee isinee halaalluti. Isinee ilaallee gara gruppii wayiiti haa deennuuti. Fakkeenyaaf miidiyaa gujii girjaa kan jedhu kanarra faayilli jira. Kun ofiin bu'aa jira. Ifiin bu'aara. Offline ta'ee isin mul'isaara garuu waan jira akkasii waan hawwadhaa. Bakka isteeppii hangafaa irraa haadachaanu isa kana haa cunnu. Duuba deebinee ammas miidiyaa hangafaa irraa deebinu kunoo akkuma mul'atu kana bu'uu dhiiseera jechuudha. Gara qabxii lammaffaatti innaa darrinu hammeessuu yookiin immoo barreeffama wayii dhoksinee nama erguu akka dandeenyu isin mul'inya. Maafi yeroo isin namaa fi wanta wayii ergitanu namoonni baay'ee arginee hin jirru isin hin jenne garuu arganiiti akkamii argani ka jedhu fakkeenyaaf mucaa kanaa mintee mucaa kana irratti wanta wayii haa ergu. Yooyyaa ergeera amma ergameera inni yeroo an erguuf isa biratti hin dhufa garuu inni profaayila isaa kana profaayila kiyya sani addee sanii sammaan godha gadi qabee barreeffama keessa haala kanaan dubbisuu danda'a jechuudha. Akkasiin dubbisee yoo gadhiisu isa biratti mallattoo hin ta'u jechuudha. Yeroo biraa bilbilaan wal bira qabsiisuu dubbisuu danda'a. Kanaafuu maan goona akka namni suni dirqama barreeffama san tuqumaan godhuu qabna spoiler yookiin immoo spoiler yookiin hin dinnaa jechuudha. Maan goona dibuudhaa fi barreeffamicha gadi qabna select goona. Select gooneen booda filannoowwan nuuf irratti isa kana irra jechuudha. Kun isa kana tiikii sadii kana fi opshinii kana hin tuqna spoiler goona. Akka kanaan dibamee ergamaa jechuudha. Namni kuni profaayilii gadi qabuudhaan dubbisuu hin danda'u. Dirqama barreeffamicha hin tuqu. Innaa barreeffamicha tuqu immoo hin mul'ata jechuudha. Qabxii lammaffaa karaadha. Sadaffaan immoo telegiraamii keenya akkamiin looguu dandeenya? Akkamiin appilikeeshinii telegiraamii keenya cufuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Seetingii keessa seenna akkuma gafaa seetingii irra dhunna. Achiin duuba privacy and security kan jedhu irra seenna. Privacy and security hin tuqna. Achiin duuba passcode lock kan jedhu kana hin tuqna jechuudha. Passcode lock kan jedhu ani irra kaa'ee hin jirru waan ta'eef enable naan jedhaara. Enable passcode furtuudhaan cufaa yookiin immoo jecha darbiisaatii fi koodii darbiisaatiin cufaadhaara hin tuqna. Achiin duuba hin galfanna jechuudha. Passcode barbaannu ammas irra deebinee galfanna digiitii afur nu gaafata. Achiin daqiiqaa meeqa keessa haa cufuu jedha. Daqiiqaa barbaadan godhuu dandeettanii garuu daqiiqaa tokko keessatti hin goona. Achiin fingerprintii yoo guutanii yaattan bilbii keessanii
harka qubaan kan banamu ta'e saalli godhuun danda'ama. Irratti tii godhuu dandeenya jechuudha. Achiin bifa kanaanii paaskoodii godhuu dandeenya. Yoo akka tasaa kan dagannu taane kan hin barbaanne taate immoo taarn paaskood oof kan jedhu kana hin tuqnaa jechuudha. Mee gara deebinee halaalluuti hangafa viidiyoo gara duubaatti butaa ilaalaati. Hangafa mallattoon furtuu iddoo kana hin jirtu. Mallattoon furtuun tummaaf dhuttee yookiin gaanii tummaaf dhuttee waan cufameeruuf jechuudha. Akkas tunnaa paaskoodii yookiin piinii kennannatti galfannu maal ta'a nu banaa jechuudha. Yoo daganne immoo qubaan banuu dandeenya jechuudha. Akkasi. Maarree paaskoodiin kana fakkaata yookiin immoo cufuudhaaf kana fakkaata. Qaxxii ta'an immoo inni arfaffaan akkamiin yeroo miiseejii yookiin immoo faayila wayii nama biraa gara nama biraa forwaard goonu maqaa nama sun jedhu ergina kan jedhu gabaasni ilaalla. Fakkeenyaaf oodiyoo kana yookiin immoo sagalee kana nama wayitii forwaard godhuu barbaade yookiin immoo barreeffama tokko barreeffama wayii kanuma yoo forwaard godhuu barbaade hin tuqa. Forward kan jedhu kun dhufa forward jennee tudhu nama wayitii haa goonu fakkeenyaaf nama wayitii haa goonu fakkeen mucaa kanaaf yennaa goonu achiin iddoo kana kun iddoo maqaa nama kanaa hin tuqnaa jechuudha. Inni nuti tudhu filannoowwan kana nuuf fida. Hide sender name nama irraa forward goonee san maqaa isaan dhossinaa jechuudha. Achiin duuba bakkuma duwwaa asiin tudhaa achiin yeroo sendi goonu maqaan dhossaa jechuudha. Garuu adoo akkas godhuu baanne hoo adoo akkas godhuu dhannee maan ta'a haa jedhu walii haa laallu. Forward cadhenneetuma adoo cadhenneetuma erginee raanne maan ta'a namoonni kuni kunoo akkana ta'ee deemaa jechuudha. Akkana ta'ee deemaa jechuudha. Maafi hin dhossine waan ta'eefidha. Haala saniini garaagarummaa jiru hubatuu dandeettan jechuudha. Firoommintee kotom jedhama kun. Kun garuu hangafa irraa rimuuf gooneerruu fi hin dhossaa jechuudha. Gara qaxxii shanaffaatti yeroo deemnu yeroo wanta garaagaraa jaalatuu dandeenya. Daa'ima keenyatu danda'a. Namoota yookiin firootaan yookiin namoota dinqisiifannoo yookiin kitaaba jaalatu danda'a. Baakgiraawundii barreeffama keenyaa goonee fayyadamuu barbaanne akkamii akka godhuu dandeenyu isinitti mul'isa. Fakkeenya baakgiraawundiin barreeffama kiyyaa yookiin nama wajjin chaatu godhu magaalaa wayiiti. Magaalaa wayii yeroo gannaa kaka'ameeru suuraadha. Isinis kan guyyaas halkanis godhuu dandeetta hojjechuudha. Amma kuni guyyaarra jira waan ta'eef jechuudha. Guyyaarra jira. Kan guyyaarra jira garuu asumaan qaxxiin tokko isin dabalumaan qaxxii akka qaxxii jaffaatti isin dabalumaanidha. Mallattoo ji'aa kana yeroo tudhu hin dukkanaa'a. Naayit moodii ta'eera jechuudha. Yeroo deebina adda isan tudhu guyyaa deebi'eera jechuudha. Baakgiraawundii isaa halkaniif isa guyyaa garaagara kiyyoo agartiin argan jechuudha. Kanaafuu baakgiraawundii isaa kana haa guyyaa halkaniin hojjechuu godhumaan gootanii siitingii keessa seentanii akkuma hangafa isteeppii hangafa deemnu wal fakkaata. Siitingiin lafee dugdaa appilikeeshinii kamiitu. Kanaafuu achiin chaat siitingii kan jedhu kana hin tuqnaa. Dhiifama isinitti dukkaneesse. Achiin chaat siiting isa kana baakgiraawundii kan jedhu kana change chat wallpaper yookiin immoo baakgiraawundii isa jijjiiruudha hin tuqnaa. Isa san tuqnaa achiin suuraa godhuu barbaanne from gallery select from gallery kan jedhu hin tuqnaa. Achiin fakkeenya afanii maayikiraafoonii kana haa godhuuti. Maayikiraafoonii kana haa godhadhu. Kun baakgiraawundii kee guyyaati. Wanta garaagaraa irra dabaluu dandeenya. Effektii garaagaraa irra dabaluu dandeenya. Asirratti edit godhuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo irraa murree gabaasuu barbaanne crop godhuudhaaf kunoo iddoo kana crop mallattoo crop kanaan tuqnaa. Crop godhuu barbaanne bifa kanaanii akkas murree crop jenneeni effektii garaagaraa dabaluu dandeenya. Asirratti siisteemni nu eeyyameera waan ta'eef yoo inni tii godhu baakgiraawundiin
Preview kana fakkaataadha. Preview jechuun yaatu goote akkana fakkaataa barreeffama keetii wanni keetii guyyaa akkana fakkaata naan jedhaara. As haa dhiyaatu jedhee jedhu barbaade motion kan jedhu irra hin tuqa. Aadaan laacha'uu jedhu barbaade immoo bilaardi godha. Bilaardi kan jedhamu tuqa. Lakki akkanuma taanaa mul'atu jedhu barbaade immoo bifa kanaan asii fachiisee akkas munyuusuudhaan set backgroundidha. Backgroundiin kiyya jijjiirameera jechuudha. Kun akkana jijjiirameera jechuudha. Asumaan immoo foontii isin itti mul'isu adduma ammatti isin haa mul'isu. Foontii jechuun akkaataa barreeffama keenya ittiin nu mul'atu. Akkaataa barreeffama ittiin teekstii saayizii isaa guddisuu dandeenya akkana xixiqqeessuu dandeenya. Namoonni meebii qaroo isaanii dhiyoo fagoo ta'e garaagarummaa isaa irra hundaa'uudhaan guddisuuf xiqqeessuu hin danda'ama. Xixiqqeessuu illee hin danda'ama. Halluu isaallee yoo background kanaan barbaadeet immoo halluu isaallee kalar zeemii isa kana iddoo irra jiru kanaanii jijjiirree bifa kanaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan jijjiiramuu danda'a. Garuu nuti wanni keenya irratti deebinee haa deebinuuti. Background keenya irratti deebinee haa deebinuuti. Bifa kanaanii namoota hojii amannaa osoo hangafa magaalaa ture dudduudhaan maal ta'eera mallattoo maayikiraafoonii taa'eera jechuudha. Kun qaxxii isaa shanaffaa fi jaffaa naayit moodii irra ka'uudha. Poontiiwwan ammaan booda hafan poontiiwwan konneeshinii barbaadan waan ta'eef bakka konneeshinii irratti wal agarra itti fufna waan ta'eef obsaan na eega. Wanni dagatuu hin qabne yaada keessan naa kennuu hin dagatinaa. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Share godhuus hin dagatinaa. Akkasumas immoo wanti dabalamuu qabu yookiin immoo wanti isin hin galii yoo jiraate wanta irratti akkasiin hojjetamu barbaaddan karaa keessaallee ta'e karaa fuulduraatiin koomentii irratti naa barreessuu dandeettanii. Hamma kutaa lammaffaatiin wal tajaajilutti horaa bulaa deebana.